Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti hima. Itiyoophiyaan baasii geejjibaa lammiilee ishee seeraan alaa Afrikaa Kibbaa turan gara biyyaatti erguuf baafame akka qooddattu Afrikaa Kibbaan gaafatamte. Afrikaan Kibbaa Itiyoophiyaa dabalatee Naayijeeriyaa fi Maalaawii baasii raandii miiliyoona 200 fi miiliyoona 92 yookaas doolaara miiliyoona 18 kan biyyattiin godaantota seeraan alaa biyyattii keessa turan barana biyya ari'uuf baaste keessaa gartokkee akka kaffalan ifaan gaafatteetti. Ministeerri dhimma keessoo Afrikaa Kibbaa gaaffii kana kibxataa kaagayya 11 koree paarlamaa dhimma keessootiif ibsa yeroo kennutti ibsame. Daarekteerri waliigalaa ministeerichaa Toomii Maakhoodee ministeerichi duraan adeemsa godaantota deebisuu kanaaf baajata raandii miiliyoona 60 qofa kan qabate ta'us hojii kanaaf raandii miiliyoona 200 fi miiliyoona 92 baasii godheeras jedha. Maakhoodeen sagantaa godaantota deebisuu kana hojii baajanni itti hin ramadamne jechuun ibsanii ministeerichi dhimma keessoo ta'ee qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu biroon bal'ina hojii kanaaf baajata akka hin qabanne dubbataniiru. Baasiin geejjibaa baasii waliigalaa keessaa qooda guddaa akka qabus eeraniiru. Akka aangawoonni Afrikaa Kibbaatti gaaffiin baasii deebisuu kun kanaan ministeera dhimma alaa fi tumsa idil-addunyaa yookaas DIRCO-tiin ifatti Itiyoophiyaa, Naayijeeriyaa fi Maalaawiif ergameera. Piriitooriyaan baasii kana akkamitti akka dandeessu bulchiinsa maallaqaa biyyaalessaa waliin mari'achaa murtii mootummoota sadanii kanneen eegaa jirti. Maddi odeeffannoo Keeniyaa keessatti argamu Tuukoo akka gabaasetti Maakhoodeen mootummaa Maalaawii fi keessumaa imbaasiiwwan Naayijeeriyaa fi Itiyoophiyaatiif ministeerota DIRCO-tiin baasii kana akka deebisan gaafachuun xalayaa barreessaniirus jedhaniiru. Gaaffiin baasii deebisuu kun carraaqqii Afrikaan Kibbaa godaantota hayyama malee jiran irratti tarkaanfii jabaa fudhattu dhimma dippiloomaasiitti kan jijjiiru yoo ta'u, Itiyoophiyaan, Naayijeeriyaa fi Maalaawiin gaaffii Piriitooriyaa baasii qooddachuun kaffaluu kanaaf deebii maalii akka kennan hin dhaga'amne. Godaantota gara Yamenitti baqatan keessaa irra caalaan lammiilee Itiyoophiyaa ta'uun ibsame. Akka dhaabbanni godaantota idil-addunyaa ibsetti godaantota 13,687 adoolessa 2026 keessa Yaman galan keessaa dhibbeentaan 91 lammiilee Itiyoophiyaati. Kunis baatii sana keessa lakkoofsa godaantota biyya waraanaan miidhamte seenanii keessaa isa baay'ee guddaa ta'uun ibsameera. Akka gabaasaa sirna hordoffii hojii godaantota Yaman ibsetti baay'inni godaantota biyyattii seenanii ji'a waxabajjii irraa dhibbeentaa 3 dabaleera. Godaantonni kunis daandii buufata qarqara galaana Kibbaa fi karaa daangaa Yamanii fi Oomaan walqabsiisuun kan seenan ta'uun eerameera. Godaantota seeraan kanneen keessaa tilmaamaan 2,584 yookaan dhibbeentaan 19 kan ta'an ijoollee umriin isaanii waggaa 18 gadiiti. Kanneen 2,540 yookaan dhibbeentaan 18 ta'an ammoo dubartoota. Baatii sana keessa ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gadii kan seenan akka hin jirre dhaabbanni dhimma buqqaatota idil-addunyaa beekseera. Godaantota biyyattii seenan keessaa irra caalaan isaanii naannoo Abiyaan keessatti galmeeffamaniiru. Kunis dhibbeentaa 41 waliigalaa yoo ta'u, Shabawaa fi Taayiz tokkoon isaanii dhibbeentaa 26dha. Al-Maharaan ammoo dhibbeentaa 2 yoo ta'u, akka dhaabbanni dhimma buqqaatota idil-addunyaatti godaantonni Abiyaanii fi Taayiz galaana Hindii Jibuutii irraa ka'an yoo ta'u, warri Shabawaa galaana Somaaliyaa irraa kanneen Al-Mahariitti galmeeffaman ammoo Oomaan irraa kan dhufanidha. Lammiileen dhibbeentaa 9 ta'an ammoo Somaaliyaa irraa kan dhufanidha. Kunis yeroo gabaasni kun bahetti daandii godaansa Yaman irra kan dhufan keessaa irra caalaan isaanii lammiilee Itiyoophiyaa ta'uu gabaasni ifoomseera.
Akka ragaan dhaabbata dhimma buqqaatota idil addunyaatti godaantota baatii adoolessaa keessa Yaman irraa dhufan 1,649 keessaa guutummaatti lammiilee Itoophiyaati. Isaan keessaa irra caalaan isaanii daandii qarqara galaana laayitiin gara Jibuutii yoo galan, kanneen hafan ammoo karaa daangaa Almahaariitiin gara Oomaan kan seenanidha. Godaantota Yaman irraa dhufan kanneen keessaa dhibbeentaan 87 dhiira ga'eessota, dhibbeentaan 8 dubartoota ga'eessota yoo ta'an, dhibbeentaan 5 ammoo ijoolleedha. Dhaabbatichi akka ibsetti ijoollee kanneen keessaa muraasni isaanii kanneen umurii waggaa 5 gadiiti. Lakkoofsi kun kan galmeeffame Yaman keessatti rakkoo namoomaa bal'aa mudatee waliin kan wal qabatedha. Naannoo kanatti namoonni miiliyoona 22 deeggarsa namoomaa akka barbaadan dhaabbanni dhimma buqqaatota idil addunyaa gabaaseera. Dhaabbatichi akka ibsetti walitti bu'iinsi nageenyi galaana xiqqaachuu dhufuun haalli qilleensaa ulfaataanii fi iddoowwan buqqa'iinsaa irratti da'oon miidhamtoota ji'a adoolessaa keessa fedhii deeggarsa namoomaa caalaatti jabeesseera. Akka dhaabbanni buqqaatota idil addunyaa ibsetti godaantonni baatii adoolessaa keessa biyyattii seenan kunneen kutaa daandii godaansa sochii guddaa qabu kan gaanfa Afrikaa, Yamanii fi biyyoota biroo wal quunnamsiisudha. Ragaan dhaabbatichaa akka agarsiisutti namoota godaansa kana irratti hirmaatan keessaa irra guddaan isaanii ammas lammiilee Itoophiyaa ta'uun eerameera. Oduu keenya itti aanuun imbaasiin Sudaan Kibbaa Naayiroobiitti argamu sababa kaffaltii kiraa manaan cufamuun gabaafame. Hojjettoonni imbaasichaa fi lammiileen Sudaan Kibbaa gara imbaasichaatti imalan akka ibsanitti imbaasii Sudaan Kibbaa Keeniyaatti argamu kaffaltii kiraa manaa irraa kan ka'e cufameera. Hojjetaan imbaasichaa tokko raadiyoo Tamaazuujiitti akka himetti imbaasiin naannoo Kilimaanii Naayiroobiitti argamu kun roobii hagayya 11 cufame. Akka hojjetaan kun jedhetti mootummaan kaffaltii kiraa manaa kana ji'oota 4 osoo hin kaffaliin kan hafe yoo ta'u, hangi kaffaltii kanaa hangam akka ta'e garuu qorannoon bilisaatiin mirkanaa'uu hin danda'amne. Imbaasiin yeroo ammaa kana cufameera. Kaleessa cufame hamma mootummaan gidduu seenutti imbaasichi akkuma cufametti tura jechuun hojjetaan kun dubbateera. Stefen namni jedhamu lammiin Sudaan Kibbaa tokko sanada imala qopheeffachuuf gara imbaasichaa deemus eegdota balbalaatiin akka ari'ame ragaa ba'ee jira. Gara imbaasiitti kan deeme sanada akka paaspoortii imala qopheessuuf ture imbaasichi cufameen argee jedhe. Eegduun balbala irra jiru kaleessa akka cufame natti hime. Yeroo an sababa isaa gaafadhu innis akka hin beekne natti hime jedheera. Raadiyoon Tamaazuuj dubbii himaa ministeera dhimma alaa Apuuk Ayuleef Maayen dubbisuuf yaalii gochuun hin milkaa'ne jedheera. Edmond Yakaanii geggeessaan dhaabbata siivilii Sudaan Kibbaa cufamuun imbaasichaa bifa biyyattii fi dantaa dippiloomaasii ishee miidha jedhaniiru. Geggeessi biyyattii hojiiwwan imbaasii biyyattii ala jiraniif dursa kennuu qabaa jedhan Yakaaniin. Imbaasiiwwan alaa hojii dhaabuun quunnamtii alaa irratti fedhii dhabuu agarsiisa. Kunis siyaasa naannoo fi addunyaa keessatti dogoggora hamaadha. Dantaa biyyaas ni miidha jechuun dabalanii dubbataniiru. Oduu keenya xumuraatiin Iraan adeemsi waliigaltee nagaa Ameerikaa waliin taasifame deebisuu jalqabee akka hin jirre ibsite. Carraaqqii waraana baha giddugaleessaa keessatti deemaa jiru dhaabsisuuf Iraanii fi Ameerikaan waliigalteerra akka gahan gochuun sababa walgaarreeffannaa gidduu isaanii jiruun ammallee itti ba'iinsi isaa hin baramin jira. Aangawoonni Iraan Rooyitersitti akka himetti waliigalteen nagaa yeroodhaaf waxabajjii keessa irra ga'ame yaaliin hojiitti akka hiikamu gochuu irratti fooyya'insi taasifamee hin jiru. Carraaqqii waraana baha giddugaleessaa keessatti deemaa jiru dhaabsisuuf Iraanii fi Ameerikaan waliigalteerra akka gahan gochuu sababa walgaarreeffannaa gidduu isaanii jiruun ammallee itti ba'iinsi hin baramin jira. Aanga'aan Iraan Rooyitersitti akka himetti waliigaltee nagaa yeroodhaaf waxabajjii keessa irra ga'ame yaaliin hojiitti akka hiikamu gochuu irratti fooyya'insi taasifamee hin jiru. Carraaqqii waraana baha giddugaleessaa keessatti deemaa jiru dhaabsisuuf Iraanii fi Ameerikaan waliigaltee irra akka gahan gochuu sababa walgaarreeffannaa gidduu isaanii jiruun ammallee itti ba'iinsi hin baramin jira. Aanga'aan Iraan Rooyitersitti akka himetti waliigalteen nagaa yeroodhaaf waxabajjii keessa irra ga'ame yaaliin hojiitti akka hiikamu gochuu irratti fooyya'insi taasifamee hin jirus jedhaniiru.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.